Suuraa ishee fa'aa Jecha uumama fa'aa hin qabdaa? Suuraa ishee arma fa'aa akkoo kiyya hodheen guddate. akkoon kee fa'aa amma akkoon kee hin jirti? Hin jirti. Akkoon kee ishee hin beekti? Hin beekti garuu jireenya ishee du'aa ishee hin beekani oduu namaatiin garuu akka duuteetti dhaga'a. No, haa ta'u iyyuu malee amma isaan haatamma bifaan hin beektu. No, suuraa isii hin qaba. Suuraa ishee hin qabda. Akkoon kee immoo suuraa ishee kana hin beeku. So amma akkaataan itti isheen argamuu dandeessu akkoo ishee sanaa akkoo sanaadha kan beeku. Akkoon sun suuraa sana fakkeenyaaf yoo suuraa itti qabdu sana yoo dhiiste what the last time siin wanta jedhu jira. Biyya kana Istigaaraan itu tuh diaspora orang Dubai. amma fakkeenyaaf last siin kan jedhu jira. Last siin jechuun yeroo dhumaaf jalqaba gaafa yoom argamte isa jedhu qoratanii bira gaanii isa dhumaaf immoo eessatti badde qixxa kam naannoo isheen jalqaba yeroo jalqabaaf itti argamte. Ka jedhu qoratanii bira ga'uu danda'u. So atamma suuraa sana cimsii qabii akkoo keellee waan kana waa tokko akkoon kee waan kana keessatti hirmaannaa guddaa qabdi jechuu barbaadeeti mee warqa irraa dubbatanii haasa'ama deemna. Gimbiidha. Gimbiidha. Gimbiidha isheen magaalaa moo baadiyyaa? Hin beeku wallaahi kana haasa'a. Akkoon kee amma eessa gimbii jiru? No, Finfinnee. Isheen akkoo kee fa'aa erga wal arganii fa'aa hin beeku akkoon kee fa'aa yeroo dhumaaf yeroo jalqabaaf yookaan yeroo dhumaaf yoom wal argan hin beeku isaan fa'aa. Yeroo dhumaaf kan wal argani gaafuma na fidde torbee wayiif akkas na bira turte deemte ati kiyyaa ganii harmaa guutti jecha akkan hin miidhamneef. Atamma umuriin kee fakkeenyaaf waggaa 20 olii? Amma ni 26 akkasi. So namni kun waggaa 26 oliin argame namni tokko argee hin beeku jechuudha. Waggaa 26. Maatiin kees akkoon kees quban qaban jechuudha. Kanas. Eraagaa Dooktar Asilii gaan beektaa waggaa 26 tamma waggaa 26 irraa bifi kee maal fakkaata har'a maal fakkaata kan jedhu laali. Osoo namni kun argame fakkeenyaaf akkamitti rikooginaayiz godhan argamu xaaxaa baay'ee hin qabaa. Akkoon kiyya ka abbaa kiyya ka haadha kiyya maatii isii hin beeku garuu obbolaan isii lama qabdi tokko Maganaanyaa tokko immoo Ameerikaanii jirti. Isaan quban qabu ishee. Isiin tokko naannoo piyaasaa akkanaa hin jirti gadaama baay'ee haati kiyya warri isii imnatii kiristaanaa garuu immoo isiin sallamsiisee fuudhee faazariin kiyya. Isaan immoo amantii biraati. Kanaafuu ani yeroo baay'ee isaan duukaa wal arguu fi carraan arganne. So waggaa 26 isheen yeroo sana hin badde moo maal ta'anii akkamitti miis godhan isheen maal taateeti eessatti badde moo hin badde moo akkumatti dhaban? Amma ati nama isii beekuraa odeeffannoo faamilii kee keessaa gaafadhu fidi miidiyaa irratti hin argama. Inni fakkeenyaaf amma gimbii maayyuu dhalattuu taate maqaa isii aga abba 3-4 ganda isii yoo magaalaa keessa ganda meeqa yoo baadiyyaa taate maqaa ganda sanii fidi hin baati waan akka rakkoo hin jiru. Wal beeka namni. Maqaa isii nama isiin fakkeenyaaf amma Mubaarak Musammaa Yaasin fakkeenyaaf Mubaarak. Sigala miti. Anamma Asraddiin Muhammad Bashiiroti. Homa akkana kana maqama abba 3-4 ganda san maal jedhama yoo fidde gimbiidha miti amma gimbii keessa ganda akkanaati or warra abbaa ebaluuti ganda warra abbaa ebaluu namni akkasitti wal beeka beekta. Balbalaan yaa dhugaa keessa. Akkasitti fidi san booda in argamti namni wal beeka waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru. Ijoollee gimbii gaafanna. Ayyee garuu immoo namoota irra miidiyaa irra dhufuu hin dandeenye gin jira namni miidiyaan fayyadamne jiru amma bakka kamuu namni miidiyaan fayyadamne jiru bakkuma feete gandi kamuu. La yoo ganda san keessatti namni fayyadamne ijoollee naannoo sanii ka biyya ormaa jirantu jira ka gara Finfinnee kana jirantu jira ka Naqamtee jirantu jira ka Adaamaa jirantu jira magaalaa keessa jiranii. Firoottan ishee hundumtuu gara Shaambuu kana jiruun. Beekee bara ati amma mataan jabaatiin rakkoo miti san dhiisi. Akkuma amma ati guddattee biyya alaa deemtee miidiyaa fayyadamtu kana firoonni isillee ijoolleen ganda sanillee jechuun ijoolleen obboloota isii ilmaan obboloota isillee biyya namaa jiran yookiin jireenyuma gaarii keessa kan jiraatu hin dhabamu. Waan ati hin beekne. Naanaati akkam seete?
Tokkoffaa ammati karaa kee waan danda'amu gochuu qabda. Wanni itti dandeessu maal tokko firoota ishee qoradhu. Fakkeenyaaf obboloonni ishee eenyu fa'i? Zariin isaanii eenyu? Obboloota ishee erga qorattee booddee obboloonni kuni waa'ee ishee akkuma kee hin beekamu gatanii dhiisan kan jedhu hin beektu quba qabdu. Qoradheera gaafadhee obboleettii isii argadhee Finfinnee gara Maganaanyaa jedhee baldeemee bira bulee galeera. Gaafannaan immoo isiin haati kee yeroo baay'ee namarraa fagaachuu jaallatti, namatti dhiyaachuu hin jaallattu, fira hin jaallattu. Maaliifuu wanta keessisii miidhamaa ta'eef kanarraan immoo isiin duuteetti maaliif nama du'etti boossee nu gaggaafatta garaa keen kutattu ati musliima jechuun isheen du'u ishee kamitti amantu maali na jetteeni yeroo sanii bakka garaa kuna kutachiisteeni. No, si kutachiisu osoo hin taane qoy isheen akkas jette duuteetti sana akkamitti beekte isheen? Awwaala deemteetti awwaalcha deemteetti hidhattee obboicha hirmaatteetti. Oduma namaatiin fi namni lubbuun jiru waggaa kan hundumaa ilmoo isaa hin gaafatu akkamiin waggaa kan hundumaa ilmoo isiitu hin argini jennaan yoo heerumtee ta'es yoo jireenya qabdi ta'e immoo yookaan ani jireenya bareedaa keessa jirti achumaa jiraattuufaa jettee dhufuu diddee jedheenini maaliifuu abbaan kiyya abbaa feecaadha. Godheena guddise waan ta'eef waan tokko waan natti irratti tokko hin jiru. Garuu immoo yeroon guddadhee argu immoo waa'ee haadhaa yeroon ilaalu yeroon dhagu Dr. Aslii kana immoo yeroo baay'een dhaggeeffadha. Wallaahi baay'ee tokko jechaadha. Haati waan hunda akka taateef waan haadhaa baay'ee ulfaataani. Kanaafuu biyaansi yoo duuteetti ta'e miidiyaa kanarratti yooma dhugaama jedhe bari amma asilii faatti waa tokko hin danda'amu. Ilaa waan akkasitti maal dhaggeeffadha. Amma asilii faatti yoo dhuftee waan kana himte asiliin faa beeksisuu uummata beeksisuu malee waan godhan waan biraan qaban. Waan kana kan jala bu'ee waan kana ragaa isaaniif dhiyeessu siidha akkamitti jedhe. Tokkoffaa obboleettii makee duute isheen duute jettu sana maaliif akkas jette kan jettu gaafachuu qabda. Infoormeeshinii maalii qabdi? Lammaffaa immoo firoonni ishee eenyu fa'i eessa jiru? Hundi isaanii yoo xinnaate isaan keessaa namni tokko iyyaafannaa keessa namni numa argama. So yoo duuteetti jedhani namni awwaala sana osoo hin deemin awwaalcha osoo hin deemin duuteetti jechuun kun dogoggora. Yoo awwaalcha deemteerti fira obboleettiidha waan taateef obboleettiin akkamitti gaafa isheen duute awwaalcha sana dhabdi. So ati waan gochuu qabdu waan kana ofii keetii fi namoota itti dhiyaatan firoota kee silkii isaanii yoo qabaatte walitti fidiiti qoqqoradhu gaggaafadhuuti. Ergasii booddee yoo miidiyaa qabaatan asirratti dhufanii asiliifaa gargaaruu danda'u malee asiliifaa asirra ta'anii maal gochuu danda'u? Gaafadheera bar Maarqos gaafannaan maal na jedhanii utuu lubbuutiin jiraattee waggaa kan hundumaa utuu ilmoo isiin argine jiraatti jedhanii na deebisanii malee wanta qabatamaa natti. No namni umurii waggaa 8tti waggaa 7 waggaa miti waggaa yoo ji'a 8tti jira bifa kee hin beektu isheen. Abiddi dubartii miti dhiirru hin jiraata kun anuyyuu waggaa 15 ijoollee kiyya osoo hin argine eeggadda ol agarre. Ka fayyaa qabu kun kaasumarraa afaan banaa oolu. No problem. What are you? Kanumaan garaa kiyya. Kaayoo EBS irratti bahee guyyaa wayii akkan deemee dhiyaa'ee hima keessi kiyya na amana. Abbaan kiyya hin jira. EBS irratti akka dhiyaattu alatti mijeessinuure? Rabbi wal si agarsiisu. Yookiin rabbi sagalee makana illee sababaati godhee maqaan kee dhumee yoo akka carraatti beekte si maqaa kee yoo beekte yoo viidiyoo kana arganii tasa si dawwalan keessan si dubbisa fanan beeku jiraate. Maqaan kiyya kamaatii laman qabaani kamaatiin ittiin. Isiin ittiin si beektu. Imitti. Imitti eenyu? Imitti Ali. Imitti Aliiti. Maqaan isii hoo? Maqaan isii Roobee. Roobee nuti. Kaabbaa hin beeku wallaahi. Roobee godina Wallaggaatti Gimbii. Gimbiitu hin ta'in dhaloonni ishii Shaambuu. Shaambuudha. Gimbii warra isiiti warra isiiti. No isiin Gimbii deemtee malee warri isii Shaambuuma. Okay. Asi akkawoo haadha isiiti moo haadha faazarii keessitu si guddise? Haadha faazariiti. Haadha maazariiti? La faazarii. Haadha abbaa. Haadha faazarii keessi si guddise.
Eh, Okay. So atamma isheen si malee nama biraan qabdu miti. Daa'ima ati hangafa jechuudha. anuma haadha kiyyaaf Okay. isa abbaa Erga si kiyyaaf godhattee bakka isheenuma deemteetti dhuma haadha gadde. kiyyaaf obbolaan ijoolleen abbaa kiyyaa hin jiru hafu. Suuraan kun bara osoo isin sindayin kaateti. Eh, Rabbi si haa mul'isu. Rabbi si haa mul'isu. yaa rabbii wal si argisiisu. Ijoolleen shaambuu nama imitti beeytan maqaa abballeen beeytu mucayyoon imitti nama jedhamu nama beeytan ka waggaa 26 dura ilmoo baatii 8 abbaa kennee biraa gimbii deeme namni beeytan mucayyoo kana dubbisaa firis. Yaa amma isheen bari asili yoo xinnaate nama waggaa meeqaa taati amma beektaa? Yoo baate nama waggaa 37 faa taati. Waggaa Waxaatidha. yaa waxaatiidha. So waxaatiidha. Eeyizer magaalaa keessa waa tokko faa hojjetti ta'a. Yoo akka gimbii deemsan namni ijoollummaan kara magaalaa deeme kufeen kufu nama gara baadiyyaa deemetu tasfaan qabne malee jechuu ka agargaloota mircaa malee yoo akka gimbii deemtanii yookiin achuma keessa sabsab jette osuma deemtu gara finfinnee kana ol deemte akkuma kennaa kana waa hunda fayyadamte yoo rabbi jira irraa jijjiir si dhaga'uuf amma abdiin kute. inshallah. Namni gaafa bahu bari yoo bahiitii tole gaafa bahu baadiyyaa keessa gabaree galuu baatee gara magaalaa deeme yookiin saanii dhiqe hoteela yookiin listiroo xaragee gangalateetu maka inu maka. In argatta jenneetiin abdii qabna rabbi lubbuun jiraachisee wal si garsiisee nu haa gammachiisu yaa wallaahi rabbi si haa gammachiisu rabbi si haa gammachiisu. Rabbiin si haa Ati hundaafuu odeeffannoo funaanii yeroo warri biyyaa onlaayinii jiru kottoo mara koon qabu sii gaggaafanna. Gaafadheera baraarsi nama tokko jirti turte haadha kiyyatti dhiyaattu yeroo baay'ee. Isii gaafannaanu utuu lubbuutiin jiraattee haga yoona akkamiin kanuma baqqannani dhagoo malee ay duutee reeffa isii gara shaambuutti finneerra yookaan reeffa isii yoo fakkeenyaaf amma nam tokko shaamburraa gara gimbiis bakka tokkoyyuu deeme yoo namni sun du'e reeffa iyyuu erguu danda'u mitire. Maatii isiitti agalu ምናምን jedhanii sun immoo reeffa isii namni arge hin jiru. Induuti Barama odeeffannoo ati qabdutuyyuu talaabbaa odeeffannoo qabatamaati miti. odeeffannoo gahaan qabdu rakkootan. Amma odeeffannoo ati qabdu kun odeeffannoo gahaa miti. Laamma silaati odeeffannoo akkamii qabaatte anama fakkeenyaaf osoo an badee fakkeenyaaf na barbaadaa jiraatte seenan haa jennu fakkeenyaaf abbaayitiitimi amma fakkeenyaaf an abbaan kiyya biyya baqaa keessatti na argatee godina Arsii bahaa aanaan isaa adiksiisi jedhanii ganda akkanaatti jedhanii maqaan isaa Asraddiin Muhammad jedhama gurraacha dheeraa ilkaan kaarrutii fakkeenyaaf osoo jette namni mucaan akkanaatu kophaa ijoollummaan biyyaa bahee ganda kenna maarodha jedhee akkasitti odeeffannoo waan akkanaa kana qulqulluu argitee meemu odeeffannoo qulqulluu kan jedhamu kana duute haga yoona akkasin taatu hin jirtu osoo ta'in haa duutu haa jiraattullee odeeffannoo ati argachuu qabdu naannoo isiin itti dhalatte ganda waan akkasii nama beeku barbaadi haa duutu eessatti dhalatte abbaan isii eenyu jedhama akaakayyuun isii hoo ganda isii hoo maqaan maalii warra eenyuti warra abbaa ebaluu fayyadaman barama namni gandatti bar aanaa geezaageezee gabbaa'e qabalee geezaageezee bahe warra ebaluu jedhan bar warra abbaa ebaluu jedhan argiteemi akkasitti gizee odeeffannoo akkasii san argatte hin iyyaafatta isin yoo duuteyyuu zarii isiitirra hin geettaa jechuudha. Amma sii galee odeeffannoo qulqulluu fayyadamu odeeffannoo akkanaatti. Waan takka gaafii qaba dhiiroo. Abbaa isii ni jiraame abbaa isii lubbuudha. Abbaa hin jira hin fakkaata. So information haadha keetii abbaa kee irraa fudhachuu hin dandeettu? Waan akkamii fakkeenyaaf? Jechuun Maqaan isii eenyunni akkamitti wal fuutanii eessa gandisii jettaan kaa? Warra haadha kiyyaan agarsiisii jettaan? No, warruma haadha isii sanii irraa gajalaa yoo abbaan beekee itti himuu qaba. Yoo abbaan itti hime akkasii information Yoo beekne agarsiisii Ilaa yookaan waan immoo tokko natti jira himis. asti waa tokko sin ibsa. Ilaala akkas ta'e. Ani waan akkasii naannoo keenyatti waan mudate tokko jira. Namni wayii dhuftee heerumtee mucaa ta'uu godhatee kan badde wayii jira.
Haga irraatiin duutee hin jirti ishee namni naannoos even maatiin qe'een even warri abbaa isheetii namni beeku takka illee hin jiru baddee achumaan hafte. Yeroo isin jedhu wanni isheen jechaa jirtu amma isinii galee abbaan illee quban qabu maatiin illee quban qaban zariin illee quban qaban maatiin namni tokko quban qabu jechaa jirti. Uma baddee bakka hin duutee hin jirti ishee namni beeku hin jiru. Akkas jettee beeku. Miti akkas miti naana. Okay, akkasuma ta'e rakkisaadha. Yaa. Amma bar IBS irratti illee baatee himachuu fi maqaa abbaa akaakayyuu si hin beekne himmiyyeen dhibba jira akkamitti jedhu bara yoo namni akkana namni ilmoo baatii hagana abba irratti dhiiftee deemtu jetteetuma yoo himatte malee hin ulfaatu. Ka Ameerikaanii jirtu sun obboleettiin isii koo yeroo baay'ee haasofsiiseera. Isiin amma waan baay'ee beektiin garuu natti himuu didde beektaanu yeroo baay'ee haasofsiisee itti bilbilee meeseenjariitiinis naa deebisuu diddeenaan baqqaananii seenii. Ka Ameerikaanii sun Maarqos Ameerikaa jira lakkoofsesii Maarqosii kenni ilma ganda keetitti wal si haa qunnamsiisu rakkoo jiru haa hubatu. Maarqos hubadhu. Yaa hin danda'ama. Qallaalidhaa jechuudha obboleettii beeyi. Indawaa fiddam. Yoo amma akkas taanaan isheen waan amantiin kee muslima ta'e waan ta'e yoo sanii si ceemitellee Maarqos amantiin isaa muslimaa miti itti himti. No, isheen amma na dhossite waan na dhossitu waa hunda beetti jette miti. Amma isheen tarii bakka isheen jirtu beetti yookaan du'uu ishee quba qabdi waan si dhossite qabdi. Duutes jiraattes isiin garaa kutuun murteessaadha. So isheen waa beetti taanaan waan lafa jiru quba qabdi taanaan isheedhuma gaafachuun murteessaadha. So isheen waan dhugaa jiru himuu qabdi. Si dhossuun qabdi jechuu barbaadeeti. Amma sitti biyya waan hojjetan leezira leen kaabtu. Isin gaafattanii isinii deebisuu dandeessitti miidiyaa yoo dhiibbaatti godhee waan beektu. Rakkina qabu fooloo na godhiiti lakkoofsa ishee yoo qabaatte lakkoofsa ishee naa ergii bilbilee ana kan taa'u sun beeku. Lakkoofsa ishee feesbuukii isheen qaba. Isheen maarkeet obboleettii isheeti? Obboleettiiti. Okay. Omaa rakkoon qabu bakka. Feesbuukuma isii sheer godhii fi rakkoon qabu diskas wajjin haa godhu. Yaa nan haasofsiisaa rakkina qabu. Asii haasofsiisu. Itti deebinee gaafanna. Hin gaafanna. Maarqoosi wannoo jennee hin gaafanna. Omaa rakkoon qabu. Isiinuu si yaa himtu. Haadha keeti isiinuu akka ilmootti ofisi qabuu qabdi obboleettiin haadha akkuma haadhati. Akkas jedheen ture garuu waan tokko nun gooneeti jiraate maaliif akka ta'e naa galuu dide. Ni ta'a ni ta'a. Sun amantaas. Abdiin kute. Amantiin kan dhuunfati. Haadhummaan haadhi haadha. Dhimmi maatii amantii ijoo ilaallatu dhimmi kun dhimma amantii. Dhimmi dhimma amantii miti dhimmi dhimma dhala dhimma harmee ofii barbaaduti. Kun dhimma maatii amantii gara hin agarra jira. Absolutely. Haati haadha waan feetetti yoo amante rakkoon takka hin jiru. Amantii feetee qofa. Waan akka karaa addunyaa kana hin jiru. Isin taatolu kana garana yaatee osseene. Feesbuukii isii Maarqoosiin fooloo godhiitiin feesbuukii isii sheer godhiif karaa tiktookitiin yookiin lakkoofsa kee ergii fi karaa waasappii. Ayyeeshi maqaan kiyya lammeeffaa immoo Zeenab Alii Huseenidha. Zeenab Alii Huseen abbaa kiyyan baasee garuu immoo Zeenab Alii Huseenitti sin beeku. Akkas godhi ati fakkeenyaaf gaafa akkaawunti ishee maqaa akkaawunti isheetiin haa ergitu maqaa isa isheetiin si beektu